السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولي بدوتا خالي شمران oromooratti akka akkasii raawwatan san jara kana laal jara maallaqa dhalaa taa'eetuma nyaachuu malee jara silaa bahar gartee bahar yemaniidhaa fi bahar soomaaliyaa kun nyaachuu qabuutu as dhufe jara badawa aakhira ka irraan sammuun isaanii waa takka barnoota ammayyaa hin qabne ka quraana rabbii irraa fagoodha. Jara akkuma dhalate jiru jara badawa jara biyya isaa irraa akka dhabee dhufe kanneen ilaa isatti nafne amma silaa nadhoon silaa muxxee qabaatee irra jira qunxurroo qabaachuu irra ilmi sharmuuxaa ka arraba bofaa kun kana laa roobaa jamaal sanyii jaarraa kaja'u kana ilma sharmuuxaa ka fuulaan tutaa kana jara kana jarri kun maal tahuu qaban kunoo ahmad amiin namshani moo kana jetti miciyoo nama reefun tana gisee wantaaf himtu mubaarak muusaati moo maal jettan ka masri jiru saniif gisee himtu nama shallakkoyte miciyooni kunis irra jira nama guddaadhaan qaanfatu laa arrii sabloo ahmad amiin ahmad maali miti maqaan kee kun silaa waan shayxaanticha iblis amma kakka keetii kana amma siin mala laa mataa isaa waan fakkaatu laa goojjoo baadiyyaa takkan jirtu goojjoo tawarri bineensa eeguu keessa galu takka itti nafne silixaan itti fakkaata warra biyyatti waa takka badawa biyyatti waa takka barnoota hin qabne waa takka beekumsa hin qabneetu bahar yaman kana as utaalee hariifummaa asitti eegala manfuwaa keessa taa'ee maallaqa dhalaa nyaachuu malee warra dalagaa as keessatti deemee dalagachuu hin beekne namni dalagaa qabu waanuma kanaan hojjetu sigalee sijjammar namni dalagaa qabu hojii uummanni kun hojjetu inuma hojjetu waan taane keessan seenu namni dalagaa qabu namni hojii qabu jechuudha yeroo hin qabu warra gartee hojii hin qabne hojii dhableeyyiidhaatu waan akkanaa raawwata waan akkanaa sakaggaala akkanaa warri raawwatu warra hojii hin qabne kabiyyattis barnoota namni sammuun isaa daleeyyitu tokko eega biyyaa bee wanni biyyaa beef sun maali dalagaa namni dalagaa barbaaddatu ammoo abadan rabbiin nama hiraaf ati ni sababsatta dalagaa niyaanti kara dalagaa dhaachisi deebinaan wabillaahi ilkariim rabbiin dalagaa siif hira kanneen yoo dalagaan dhufteefis hin fadhan dalaguu taa'uu baratan ka manfaa keessatti sagaggaalummaa akkana maallaqa dhalaa sossobanii irraa nyaachuu dhalaan sossobamtee nyaadhamtu yeroo ammaan tana keessatti dhabamnaani ijoollee san irratti waan akkasii raawwatan rabbiin isaan haa sablisu rabbii isin haa sablisu yaa ilmaan sharmuuxaa maqaa ilmaan oromoo nyaattan maqaa dargaggoo oromoo hundaan nyaattaniiti rabbiin biyyeen isin haa nyaattu maarreen amina suruu maarreen alaalu ilma sharmuuxaa kana moobaayilaan barnaamaja footoshooppiidhaan akkanatti if addeeseeti dhalaa nyaachuu barbaada ilmi haadha salaqa fuula kubbaayyaa kun astaghfirullah nallee dogongorsiisanii ifiif dogongoranii namallee dogongorsiisan garaa nu guban ijoollee tana silaa an akka kiyyaatti silaa kanumaan silaa fannifamuu qaba jarri kun silaa amma gabaabdumatti fannifamuu qaban silaa akka kootitti jechuudha garuu erga fannifamne wanni isaan ta'u qaban akka gama kiyyaatti jechuudha akka ilma oromoo tokkotti ijoolleen tun wanni isiin ta'u qabdu kagaraalleen xiqqishollee ta'u ilmaan oromoo qabbanaa qabu maal akka ta'u qaban isin gala wanni isaan ta'u qaban akka isaan ijoollee godhan san qunxurroo isaanii saphii hinjireeta isaanii san ifiifuu saphii hin ciratan mee saphuma isaanii kana hudduma isaanii kana akka ijoolleen sun godhamte diran hudduu isaaniillee addaan qabanii qunxurroo isaanii takka takkaan qaama isaanii qullaa viidiyoon irraa marame ka jaartii qabu jaartiin isaa arkee ka obboleettii qabu ka obboleessa warri isaanii akka hanga harkota addunyaa tanaan waliin ga'u
Sambooda garaan kiyya na qabbanaan akka hooyote. Waan isaan ijoollee irratti natan raawwatamte tumamaadhaa jechuudha. Cafaqamaadhaa, diddiramaadhaa ableedhaan. Gurra isaa irraa muree afaan kaa'aadhaa. Akkasitti viidiyoo qaama isaa qullaa jara cufa wali qabanii yoo irraa waraabanii irraa maranii gallakkisan qofa garaan kiyya na qabbanaa yoo akka kiyya taate. Kana uummata kophaa dhalate, uummata dayyuusa, uummata waanumaan isaanii madaaluu hin qabu waan uummata kana. Hatta horiillee hangam takka akka horii akkam takka akka warii rifatu hangam takka akka walii naasuu qabu namuu ni beekna. Horiin silaa horii gizee jaan nabar hin yaadanii barsii galee. Horiin hin yaadne sunillee hangam takka akka waliif naasuu qaban namuu ni beekna. Kun garuu maali? Uummata horii gadii. Horii gad. Maal akka ta'an qofaan naaf hin galle. Uummata dayyuusa. Kana wanni isaan godhamuu qaban akkumaan jeesan akka isaan ijoollee san godhan daran viidiyoon isaan irraa maramtee addunyaa tanaaf gallakkifamuu qabdi. Warri warra isaanii beeku warri islaan naannoo isaanii san beekee ijoollee naannoo isaanii naannoo haadha abbaan isaaniitti argamtu san ijoollee saniif viidiyoo gallakkisu haa warri isaanii argu. Ilmaan sharmuuxaa kana. Diqaalaa shanyii Abiyoot. Shanyii Abiyyiiti jarreen kun. Jarreen kun diqaalaadha Oromoo miti. Uummanni kun diqaalaadha Oromoo miti. Dhuguma rabbi diqaalaadha. Fincaan Oromooti miti uummanni kun. Uummata najisa. Uummata kana hanga adamni madaalawe adamni gartee dhugaa saniin adaba kamadaalame hanga isaaniif kennamutti garaan keenya ciisan hin qabu. Kaydhame rabbi hidhaa isan baasin isan deebisin illee mana hidhaa sanitti isa ajjeesu. Kanneen ammoo gaafa bishaan baara kana rabbiin as dabarse uummata kana silaa uummata waan namaaf hin talle waan biyyaaf hin talle waan uummata ofiitiif hin talle waan sammuu ofiitiif hin tolle kun bishaan san bira silaa as dabruu hin qabu. Uummata najisa. Akkanaan isin jaa Oromooti jaa ijoolleen Oromoodhaa cal jechuu hin qabdan hanga uummanni kun qabamee garaan keenya nuu qabbanaa'utti. Qixaaxamee uummanni kun qixaaxa gartee qixaaxa sirrii kate hanga uummanni kun fudhatu takkatti ilmaan Oromoo cal jechuu hin qabdan jalatti hidhachuu qabda warri Suudi Arabiyaa jiru warri diqaalaa kana beeytan warri ijoollee diqaalota kana beeytan jalatti hidhamuu jalatti gartee hidhachuu qabdan. Ani hin beeku kanneen diqaalaa hin beeku. Kanaafuu calliftanii dabarsuu hin qabdan akkanuma calliftanii usuu hin qabdan guyyaa lamaa sadii dubbattaniituma cal jechuu hin qabdan. Ijoolleen kun baatii jaha nu nyaatanii jetti baatii jaha maallaqa nurraa nyaachuuf jiranii viidiyoo keessan isin gallakkifna malee jaanii ijoollee nagayaan shuggaa keessa jirtu. Farshoonni farshoo dhuydee mirqaantee galgalaan sa'a 7tti itti ol seentee ijoollee qabdee uleedhaan viidiyoo irraa martee maallaqa yoo ji'atti yoo nuu kannine viidiyoo keessan kana sheer isin goona viidiyoo keessan kana gallakkifne jettee ijoollee miskiina sanuu ijoollee gandaati jan uummata qaanii hin beeyne uummata wasaqa kana. Kanaafuu kun lakkoofsi isaaniis kun asirra jira lakkoofsi diqaalotaa kun asirra jira. Tokkoffaa gaaddisa Maamudee gaaddisaa maali miti yaa dhibidda. Koisaa kun kana inni lafa abdii maaliiti kun barreeffamaa kan Abdii Ibraahim jechuudha. Abdii Ibraahim yaa lakkoofsa kana Nasruu Jamaal mana hidhaa jira isaa hidhu afaanu maal mana hidhaa nagayaan keessatti afaan isaa hidhu. Ahmad Amin kana lakkoofsa isaa Roobaa Jamaal
maammee janaa warra dadari dadariin oomila sallii taate kunis isa hin beeynu jaanii hin beek kun rabbiin isa hin beeku kana shalma sharmuutaati jara hanga kana jalatti hidhattanii adaba madaalawaa ta'e kan nuufii qabdan ilmaan oromoodha yoo dhuguma ijoolleen tun kan isin marartu taate jechuudha yoo dhuguma isinis ka obboleettii teessaniif rifattan taate yoo dhuguma haadha keessaniif rifattan taate ijoollee tana rabbi dhabama isii haa godhuutu dhabama godhuudha dhabama goomsisuudha ilmaan sharmuutaa kana adaba maali adabni isaaniidha dhabama isaan haa godhu silaa akka qayyaatiin dhabamsiisanii fafannisa cufasiidha taatu malee kanan jiru takanaatiin isin ja'a wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh yoo dogongorres dhiifama nu godhaa diqaalaa tanaan nu aarseeti